Maltatin dalam beri kalalavan marai Sitibna dide kunuka vide arkamaradu tai Tahia Malburu sudaji Fayalunda jati Nidu famshir Kambori dash Agar rajete boryom ketemu Nanje bini Hanap liki omunde nan ergini Haraf tabat usir bime Bangkin de mayo cume Kambangki sodurdume Berdum bahasa kotume Oma sunati Fitika bitte Salak Beri kana rakade vide biraji bite ketevo bite boresan naka beri ko bite mari goda naniya Omi sololo kile sirasu no vaya shagako rakata vine sinyatu Arti nuromo Wangudda kaba warra nujibut Chabzu dabgama diza innesa chaba Jarrobi dadaba Achi? Kuta afriti ku ya toko? Suma hagosu Suma asya hagosu Ananangu Ketede kat Kamera yojil kabati nani kiti Ivan def kafulin kutiki Da kamar gimbi ku namine ilalu warra kan nargone audience nargo Ivan def baye terwante Jechaadha ma dubbisee akkuma filannoo Ameerikaa komatti qabadhaadhanii komattiin qabadhee nan dubbisee dhumarra gurbaan immoo yookiin waajjira guddaa keessa yookiin diiyaaspooraadha yookiin biyya keessa jira keessi hiriyoonni isaa birrii ji'a ja'aan darbee birrii 500 siif erginee fa'aa jira beektaa birrii Itoophiyaa salphatte dullatii tokko nyaattee buna tokko hojjette malsii ishee beebii ishee birrii lama ishee misi qabatee dullatii birrii 100 sana booda gaafa naqee ol lixee humnaan isheen adiin naammas kootiin akkas isa siigaattuudha mastaawatiidha banadhee ol seenee keessa galu qawwiti iyyaarti amma ibsaa bobeessitee gaafa nargu nama diimaa as jala hidhatee horarii TV irraa jiru jechaa jiru. Inni qotee xaafii adii safaree Inni lolee bakkee urjii qabatee Inni baree ji'at birrii safaree Yaasan lollee yaasan qonnee yaasan barree yagonno isaa akka sareennaan Akka walitti rukutaa fi Anaa gosu giiftii koo anaa gosu Otuma nyaatamas watamas jalan Anaa gosu marqichatu bishaanne Lafee kootii na ijaaramtu Roomiyaani Dhiiga kootii na barreeffamu bilisummaani jedhe abbaa koo guddisee koo abbaa koo Eessa nakasi biraa eessa akkam na godhe Eessa na laatte ofii bu'aa guddisee kee humna jaarsi kafanamee jira Wayo gatii kenna harkatti hafee abbaa koo Yeedaloo bareechatte Umbaa gatii kenna harkatti hafee abbaa koo Yeedaloo bareechatte Uffata daaree booddee agamee ani lubbuu dhabee Fira nagatee gaafas na didee areera dadaanaa fuudhu dhabe Muuda kamiitu garaa laaffisee arraba hojjisee Waa'ee ho'iinsa qaamaatu barsiisutu waa'ee tempereecheraa maalatu barsiisu Tun jeeqaanu naarti takkinani Ati deebisi mucaan anan diddeeruma jeetta Tempereechera qaama namaa maaliin safaru naan jedhe kubbayyaan jedhe Which is known as that is called kan jettu jirtuni kitaabarraa apa dugo achi galagalee malga mallattoo saallamee seera beektaa secondary sexual character araada ta'uu barbaade beektaa yeroo sana shamuzii taayitaanikii fayyadamu irraa jalaan naafite jaarsi dibatti itti ammas mul'atu ishee keessa maandi waan hin jirre achi garagaltee itti godhe golbalba Chanume kauti godhe yeedaloo adda addaa qabdi immoo bakka bakkatti boociku yeedaloo ajaa'iba kan qabdu jirti namtichi eessa lixee dheegaa mana gaaf akkas gaafan galagalu shumburaa nyaachaa jira jeeliidhaanoo miiccadhee maafin biqiluu maluun koo kun yaa'idu ta'a kun mataa kun roonga jedhatu xinnoo ishee Madagaskar fakkaatti kun abshir biqiltuu dhaabna duula biqiltuu geggeessuu biqiltuu maal mataa kun dhaabdare
Gadi jettee nama dubbisuu sin barbaachisu mataan gaafa asii ol deemaa deemtu buuse. Dhaabattee nama iyyuu waan nama dubbisaa tu fakkaata waan ta'eef rakkina. Naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maalumaa na daawwatta yaantaloo sitti machu. Meeshaan dires naa kenni maaloo naa kenni maaloo hiyyeessas barni qabdi jaalaloo maalumaa na daawwatta yaantaloo sitti machu waan ga'eessa koona waadu naa kenni maaloo yeroo gabaabdu yeroo gaafadhe maal naa kennetti mokonaan hin jenne. Ilmi isaa biyya fagoo jira. Laaqana irratti kittifoo, ciree irratti kittifoo, irbaata irratti kittifoo, bakka wuskii warra gurguddaa kana beektaa dhiyoo kan hin maqaa isaa dhagee jira warra birrii 10,000 wayii 20 kana dhuga ilmi isaa. Humna hin qabamu ture. Intalli isaa isheen tokko ilma abbaa qabeenyaa ta'e iddoo ta'e tokkotti daldalaa wayiitti heerumtee jirti. Isheenii giiftii warqii mormatti godhattee gurratti godhattee argattee malee godhattee akkaawuntii adda of 5 baafattee cheekii kana isaa deemti jaarsi achi feentii nyaateera reetaa chaarjii fitaayeera. Guyyaan gadde immoo isa dhugumaa jireenya koo keessatti guyyaa mudannoo du'aatii Hacaaluu sana jireenya koo keessatti daqiiqaa tokko osoo akkas gadi hin jedhin kan inni bulee jechuudha. An entertainment daawwadhaa yeroo dhiyootti fiilmii serious ta'an walitti dhufaa ta'an fiilmiiwwan garaagaraa dhaabbataadhaan isiniif dhiyeessa. Akkuma miidiyaalee addunyaa kana irratti agartan isiniif dhiyeessa. Garuu kana gochuu dandeenyu yoo deeggarsi keessan subscriptionii keessan ol nuu ka'aa deeme mooraalii argatee aartiin keenya qixa aartii nama hundaa deema. Isa kanaaf gara miidiyaa televezyiinii waliitis ni guddata akka addunyaatti.